Mata dureen hir'isuu deesimaalii. Egaa barattoota xumura qabiyyee kanaa irratti adeemsa hir'isuu deesimaalii addaan ni baafatta. Adeemsa hir'isuu deesimaalii ni ibsita. Deesimaalii kenname ni hir'isa jechuudha. Egaa hir'isuu deesimaalii keessatti jalqaba irratti akkaataa itti deesimaalii hir'isuun danda'amu ilaalla. Kanaaf deesimaalii akkamitti hir'isna yoo kaafne deesimaalota kennaman kamiiyyuu walirraa hir'isnu lakkoofsota mana wal fakkaataa keessa jiran wal jalatti barreessuudhaan bifa irraan gateetiin erga barreeffannee booddee lakkoofsota mana wal fakkaataa keessa jiran maal goona walirraa hir'isnaa jechuudha. Kana keessatti wanni hubatamuu qabu maalidha? Lakkoofsota mana wal fakkaataa keessa jiran yeroo wal jalatti barreessinee irraan gadee walirraa hir'isnu kana baay'inni dijiitii isaa wal qixa ta'uu baachuu danda'a. Kana jechuun lakkoofsonni mana wal fakkaataa qaban yeroo hin kennamne ta'e maal goona tuqaan booddee baay'inni dijiitii jiru sana irratti zeeroo dabaluudhaan maal goona baay'inni dijiitii sana erga daballee booddee lakkoofsicha sana kallattiimaan walirraa hir'isuu ni dandeenya jechuudha. Mee fakkeenyaaf yoo kan ilaallu taate fakkeenyonni as keessatti kennaman fakkeenyota sadii isaan keessaa jalqaba irratti kan ilaallu fakkeenyaaf tokkoffaa 0.54 hir'isuu 0.23 isa jedhu kana yeroo walirraa hir'ifnu 0.54 hir'isuu 0.23 isa kana yeroo walirraa hir'ifnu 4 irraa 3 tokko 5 irraa 2 3 tuqaa 0 irraa 0 0 kanaafuu deebiin isaa 0.31 lammaffaa 6.39 hir'isuu 0.8 isa jedhu kan ammoo yeroo walirraa hir'ifnu 6.39 hir'isuu 2.8 mana isaa guuttachuuf 0 itti daana baay'ina dijiitii akka wal qixa ta'uu fi sana booddee yeroo walirraa hir'ifnu 9 irraa 0 9 3 irraa 8 hin dandeenyu 1 irraa 6 irraa 1 itti liqeeffannaa 13 irraa 8 5 tuqaa goona sana booddee 6 irraa 1 liqeeffanne waan ta'eef 5tu nu hafa 5 ta'a. Kanaaf deebiin isaa 5.59 ta'a jechuudha. Sadaffaa 2.5 hir'isuu 0.24 isa kan ammoo yeroo walirraa hir'isnu 2.5 baay'inni dijiitii hir'isaa tuqaan booddee jiru 2 waan ta'eef isa kanas 0 itti dabalannaa baay'ina dijiitii wal qixxeeffachuu fi hir'isuu 0.24ti. Sana booddee isa kana yeroo walirraa hir'ifnu 0 irraa 4 yoo hir'isnu hin dandeenyu 5 irraa 1 itti liqeeffannaa 10 irraa 4 6 5 irraa 1 waan liqeeffanneef 4 tunaafa 4 irraa 2 2 tuqaadha 2 irraa 0 2 kanaaf deebiin isaa 2.26 ta'a. Gaafilee shaakalaa viidiyoo kana daawwachuun dursaa dhaggeeffattoota keenya gaafilee shaakalaa asirratti kennaman kan ofii keessanii hojjechuun sana booddee viidiyoo kana daawwattanii adda baafachuu ni dandeessu. Deesimaalii kenname walirraa hir'isuun guuteedha. A 0.8 hir'isuu 0.2 jedha. Isa kana yeroo walirraa 0.8
hir'isuu 0.2 yeroo walirraa hir'isnu 8 irraa 2 6 ta'a. Tuqaadha 0 irraa 0 0. Kanaaf deebiin isaa 0.6 ta'a. Baa 0.89 hir'isuu 0.54 jedha. Isa kana immoo yeroo walirraa hir'ifnu 0.89 hir'isuu 0.54 9 irraa 4 5 8 irraa 5 3 tuqaadha 0 irraa 0 0. Deebiin isaa 0.35 ta'a. Caa yommuu ilaallu 0.27 hir'isuu 0.4 0.27 hir'isuu 0.04 yeroo walirraa hir'isnu 7 irraa 4 3 2 irraa 0 2 tuqaadha 0 irraa 0 0. Kanaaf deebiin isaa 0.23 daa 0.59 hir'isuu 0.49 0.59 hir'isuu 0.49 yeroo walirraa hir'isnu 9 irraa 9 0dha. 5 irraa 4 1 tuqaadha 0 irraa 0 0. Kanaaf deebiin isaa 0.10 yookiin 0.1 ta'a jechuudha. 2.6 hir'isuu 0.09 isa jedhu yoo walirraa hir'isnu 2.6 baay'inni dijiitii hir'isaa tuqaan booddee jiru 2 waan ta'eef 0 itti dabalanna hir'isuu 0.09 yeroo walirraa hir'isnu 0 irraa 9 hin danda'amu. 6 irraa 1 itti liqeeffanne 10 irraa 9 1 6 irraa 1 waan liqeeffanneef 5 nafa 5 irraa 0 5 tuqaadha 2 irraa 0 2 ta'a. Kanaaf deebiin isaa 2.5 1 ta'a jechuudha. Kanaaf egaa dhaggeeffattoota keenya mata duree keenya irraatiin deesimaalii walirraa hir'isuu isa jedhu keessatti akkaataa deesimaalii walirraa hir'isnu deesimaalii nuuf kenname walirraa hir'isuu fi lakkoofsota nuuf kenname yookiin dijiitota nuuf kenname sana irraan gadee wal jalatti barreeffachuun akkaataa mana isaanii eeguudhaan lakkoofsota mana wal fakkaataa keessa jiran walirraa hir'isuu akka dandeenyu ilaallee jirra. Kanas fakkeenya wajjin ilaallee jirra jechuudha. Kanaaf waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna.